dhibaa isa kana bal'inaan yeroo biraallee haasa'uu dandeenya. Haaluma jiru xiqqoo kaasuu fi mootummaa ce'umsaa, dhimma Finfinnee, dhimma Dirree Dawaa, madda walaabuu, Moyyaalee, daangaalee Oromiyaa kana warri akkasii kuni taking time boombiidha. Har'uma kaasteetu har'uma akkasittiin deebi'a, akkasittiin goona waan jettu miti. Jaarroleen keenya umurii isaanii waggaa 50-60 qabsoo keessa turanii xaxaa siyaasaa haga kanaa hin beekan jechuu haa ta'uu egaa hin beeku ani jecha biraa yoon dubbachuu baadhellee gaarii akkamittiin sobaman ka jedhullee na dhibaa jechuu. Wanni kuni dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirree Dawaa, dhimmoonni bakkoota garii jiranii Oromoon rakkoo akkasii qabu akkaataatti furachuu danda'antu jira. Dura nagaatu bu'uu qaba. Nagaan sun dura lola dhaabbachuu qaba. Lolli suni dura mootummaa abbaa irree lola kana lafta biyyittii irratti ka'uu qaba beekta. Tartiiba qaba. Kuni hundumti akkaataa kanaan egaa wanti inni ajandaa kenneefi maaliifi ka jedhutu gaaffii namatti kaasaa jechuudha. Maal jennaani? Rakkoon akkasii kun yeroo fi harka walitti rukuttee miira keessa galtee deebitu yoo ta'e balaa guddaatti nama geessa, gatii guddaa nama kafalchiisa. Sababoota akkasiitiin kanaan dura Abiy aangootti dhufe, Lammaa aangootti dhufe, ijoollee abbaa gadaatu biyya bulche, Oromoon bilisa bahe maal jedhame Oromoon daangaa irratti rakkoo adda addaa qabu of ittisuuf jecha rakkatee qawwee bitataa ture. Yaa bilisoomne naqayyaa buute qawwee isaa ofirraa gurguraa ture yoo yaadatta ta'e jaaldaadhi qawwee ofirraa gurguraa ture. Maal jennaan bilisa baheerare, bilisa baanee irraa ijoollee keenyatu aangoo qabateera. Waan akkasii ijoollee keenya maalii keenya hin jiru beektaa. Sirni ati ijaartuu biyya tiksuu danda'amoon danda'uudha malee obboleessa koo, obboleettii koo, haadha koo, abbaa koo miti dubbiin. Abaluu isaa miti, dhiiga isaa miti beektaa. Haala akkasii keessatti goyyomee Oromoon keessumaa kallattii bahaarra ka jiru Oromoon achirraan jiru uummanni keenyi qawwee isaa deebisee warruma isa lolaa turee fi haala adda addaa keessatti siyaasni uummata waliin jiraatee rakkoo bara hedduu keessa waliin qaxxaamure walitti naqe sana uummatichuma isa lolaa ture sanatti qawwee isaa deebisee gurguraa ture Oromoon. Har'a immoo maaltu jira? Akkasittiin qawwee isaa yeroo sana gurgursiistee ammammoo dhaqii gaaffii akkasii gaaffuu jetteetiin uummatichuma deebistee akkas goote yoo ta'e uummata keenyis ilaallachuu danda'u turre jira jechuudha. Siyaasni bara baraan akkasittiin nama goyyomsaa Oromoo kana Oromoon maal barbaaddi? Oromoon akka Oromootti maal barbaaddi? Yoo maal argattedha gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhama itti gammaddii ka jedhullee ilaallachuu danda'utu namarra jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf kan inni cittee qabsoorra jiru. Oromoon maal barbaaddi isa jedhudha beeka. Akkamitti argattiisa jedhudha beeka. Yoo maaltu deebi'ee fi gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhamee itti quufamaa isa jedhudha beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo malee waan fafakkeessii akkasii ittiin goyyomsitee irra sirbisiistee bormoo Oromoo qileetti asii gadi geessitu akkasiitidhaan fudhannuuf jechuudha. Haalli amma ta'aa jirus waanuma akkasiitii fi uummanni Oromoo waan karaa irratti shorti ta'e wayii geessee karaa dhiyoon deemaan karaa nama bulchaa jedhan sana isa taasisuu hin fudhannuudha jechaa jirra. Egaa ajandaa akkasii kana maaliif yeroo akkasii kanatti taasise namni kun yoo jenne ani waan sadiifi ta'ee jedhee ilaala. Inni tokko Abiy Ahmed Oromoo keessaa konstituensii dhabeera. Biyyittiima keessaa eessatti iyyuu konstituensii inni qabu hin jiru. Garuu maal godhaa yeroo tokko isa tokkorra